Kun reediyoo warra Wangeelaati. Reediyoon warra Wangeelaa tokkummaa waldooti Oromoo warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa Sanbadduraa dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiiloo heerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoofsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiiloo heerzii 1,355 irratti karaa intarneetaa immoo sululaan karaa www.egradio.org kan isin qaqqabu tamsaasa Wangeelaati. Sagantaalee keenya keessatti tajaajiltoota garagaraatiin kan qophaa'an lallabaaf barsiisa sagalee Waaqayyoo walitti aansee kan isiniif dhiyaatu qo'annaa macaafa qulqulluu dhuga ba'insa jireenya namaa ijaaru faarfannaa garagaraa kadhannaaf kabiroonis ni dhiyaatu. Kun reediyoo warra Wangeelaati. Fagoodhaaf dhihoo baddaaf gammoojjii baadiyyaaf magaalaa biyya keessaaf biyya alaa bakka garagaraa teessanii sagantaa kanaa hordofaa kan jirtan hundumaaf baga ayyaana du'a moo'ee ka'uu gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'e jechuudhaan sagantaa keenya jalqabna. Ayyaana guddaa kanaa sababii gochuudhaan sagantaa addaa qabannee dhiyaanneerra. Ayyaana du'aa ka'uu kana ilaalchisee as istuudiyoo keenya keessatti keessummaa qabnaa. Keessummaan keenya akka inni nagaa nu gaafatuuf carraa laanna. Attam jirtu bilisummaan jedhamaa waggaa kokoraniya. Guddaa si galateeffannaa bilisummaan qophii tokko qaba. Dura garuu ergaa sagalee Waaqayyoo guyyaa har'aatiif qophaa'ee isin dhageessisna. Ergaa har'aa kan nuuf fidu hojjetaa Wangeelaa Wandimmoo Kabaasii haa ta'u hojjetaa Wangeelaa Wandimmoon tajaajilaa waldaa Oromoo warra Wangeelaa Oslooti. Mata dureen ergaa har'aa raawwatame jedha. Jechi kun jecha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti dubbatedha. Yesuus kana dubbatee hafuura isaa kenne jedha sagaleen Waaqayyoo. Maa inni raawwate?
Deebii kana ergaa har'aa keessatti argattu gara ergichaatti kan ittiin ceenu immoo faarfannaa tokko isiniif illeerra mata dureen faarfannichaas raawwatame kan jedhudha. Kan nu faarfattu Helen Fiqaaduuti. Otoo dubbannu faarfattuu Helen faarfattuu waldaa Oromoo warra Wangeelaa Osloo si'ataatu haadha warraa hojjetaa Wangeelaa Wandimmuuti. Egaa faarfannaa Heleniin gara barsiisaa Wandimmuutti ceena sagantaa keenya wajjin yeroo eebbaa qabaadhaa kan isiniin jedhu immoo qopheessaa reediyoo warra Wangeelaa Ana Roobsa Makooti. Chubbuko tokko lamaani fannoorratti raawwate gooftaan ko jecha tokkooni isa dinni lakkaa'e chubbuko tokko lamaani golgootaatti raawwate gooftaan ko jecha tokkooni raawwatame 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 jedhe fayyu ko mirkaneesse mormitu ko diina ko yallaasise raawwatame 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 jedhe fayyu ko mirkaneesse mormitu ko diina ko yallaasise. Baga ayyaana du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin isin ga'een isiniin jedha. Dubbii Waaqayyoo irra kan walii wajjin ilaallu Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 28 qabee isa jirudha. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa. Yesuus amma wanti hundinuu fiixaan ba'uu isaa beekee dubbii macaafaa fiixaan baasuudhaaf nan dheebodhe jedhe. Qodaan daadhii wayinii dhangaggaa'aa keessa guute tokko achi hin dhaabbata ture. Daadhii dhangaggaa'aa sanas waan akka cuma buqqee hadhaa isa bishaan dhagnaa xuuxuu tokkotti guutanii hanxaxii hisooppiit kaa'anii afaan Yesuusitti qaban. Yesuus daadhii dhangaggaa'aa sana erga afaaniin qabee booddee fiixaan ba'eera jedhee mataa isaas jallisee hafuura isaas kennee jedha. Egaan sagalee kana irratti wanta lama argina. Innis maalinni tokkoffaan dubbii macaafaa fiixaan baasuuf jedheetii jedha sagaleen Waaqayyoo kuni. Inni lammaffaan immoo fiixaan ba'eeraa jedhee jedha sagaleen Waaqayyoo kuni. Asirratti wanta nuyi ilaallu Waaqayyoo hin dubbataa, Waaqayyo dubbii isaa fiixaan hin baasa. Waaqayyo akka dubbate jira, Waaqayyo akka jedhe jira. Fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos ituu biyya lafaarra adeemaa jiru bartoota isaatiin akkas jedhe nan du'aa jedhe. Akkuma du'u immoo du'a keessaa nan ka'a jedhe. Akkuma jedhe du'e akkuma jedhe du'a keessaa ka'e Yesuus. Du'a keessatti hin hafne jechuudha. Namni akka du'u dubbachuu danda'a. Asitti akka du'u dubbachuunsaa nama dhibuu dhiisuu danda'a ta'a. Sababiinsaa namni eenyuyyuu nama ta'e kan dhalate hundumtuu hin du'a waan ta'eef. Akka du'aa ka'u garuu dubbachuu hin danda'u. Yesuus Kiristoos garuu akka du'u dubbate, akka du'aa ka'u dubbate, akkuma dubbate sana godhe gaa. Yesuus har'ayyuu jireenya keenya keessatti, adeemsa keenya keessatti, deddeebii keenya keessatti akkuma dubbate sana hin godha, akkuma dubbate sana hin raawwata jechuudha. Asitti Yesuus dubbiin sagalee Waaqayyoo raawwatu jedhe gaa. Sagalee Waaqayyoon kuni maaltu raawwata? Fiixaan ba'eera wanta jedhuun dubbachuu barbaade. Akkuma turreetti kanan fudhadhe sagalee kana keessaa maaltu fiixaan ba'ee maaltu xumura argate jennee yeroo ilaallu wanta jalqabame tokkotu xumura argata. Waaqayyoo nama gaafa uumee ulfina kenneefi beekumsa kenneefi haboo kenneefi uumega. Nama gaafa uume seexanni garuu nama gowwomseeti ulfina sana harkaa fuudhee haboo sana harkaa fuudhee. Kanaaf Waaqayyo du'a keessatti, salphina keessatti, qullaa ta'uu keessatti, qaanii sana keessatti nama dhiisuu hin barbaanne. Waaqayyo namni asalphatu, namni qullaa buusu, namni hadu'u, namni aboonsaa iyyuu harkaa fuudhamu malee Waaqayyo wanta sana keessatti dhiisuu hin barbaanneefi namaaf waan gaddeef carraa lammaffaa namaaf kennuu jaallate Waaqayyo. Carraa lammaffaa kana gaa seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irra yoo dhattanii ilaaltanii dubartittii fi isa isheen deessu gidduutti wayii diinummaa dubbate Waaqayyo. Inni
dubartittii irra dhalatu suni mataa kee buruqsa jedheeti dubbate gaa. Achitti Waaqayyo jalqabe gaa. Jireenya keenyaaf fayyina keenyaaf akka ta'uuf akka nuyi bannee nafneef akka aboon kun nurraa fuudhamee nafneef Waaqayyo achitti jalqabeeti Addaam yeroo inni cubbuutti kufee qullaa buusee qullaan sun akka inni dhokatuuf Waaqayyo gogaa fuudheeti Addaamitti uwwise jedha. Asirratti wanta tokko kan nuyi ilaaluun nurra jiraatu Waaqayyo yeroo gogaa Addaamitti feewaanitti uffise horiin tokko qalamteetti jechuudha. Dhiigi bu'eera jechuudha. Dhiiga buusee wanti tokko qullaa ta'eeti qullaan namaa dhokate jechuudha. Har'a Yesuus Kiristoos qullaa buusuu isaarraan kan ka'e. Yesuus Kiristoos wayee keenyaaf fannoo irratti dhiiguu isaarraan kan ka'e. Wayee cubbulmaan namaa ta'e fannoo irratti dhiiguu isaarraan kan ka'e egaa maal ta'e qullaan keenya isaan dhokate jechuudha. Qullaan keenya har'a biyya lafaatti seexanatti hin argamu. Yesuus Kiristoostu dhiiga isaatiin qullaa keenya dhokse waan ta'eef. Kanaaf Waaqayyo asitti maal jedhe egaa iddoo sanatti isa jalqabetu asitti hin xumurame jedhe egaa Yesuus Kiristoos. Haboo isa seexanni nama harkaa fuudhe namaaf deebise Yesuus iddoo kanatti. Haboo isa seexanni ilmaan nama harkaa goomsee fuudhe du'uu isaatiin fannoo irratti cinqaarfamuu isaatiin akkuma sagaleen Waaqayyoo jedhu haboo sana seexana harkaa fuudhe. Seexanni illee akka wanta Yesuus Kiristoos karaatti hafe hojiinsaa akka karaatti hafe mul'atisaa akka karaatti hafe ergamanni dhufeef akka wanta inni karaatti hafe yeroo itti fakkaatetti Yesuus Kiristoos garuu karaatti nafne akeekisaa karaatti nafne mul'atisaa karaatti nafne mul'atasaa raawwateeti ergama dhufeef raawwateeti hin raawwate jedhe gaa Yesuus Kiristoos. Kanaaf maal inni wanti raawwate yeroo jennee ilaallu gaa inni tokkoffaan aarsaa gatii cubbuutiif dhiyaatutu raawwate. Aarsaan gatii cubbuutiif dhiyaatu kuni dur Waaqayyo nama gaafa cubbuutti kufee aarsaan akka dhiyaatu namaaf dhiifamni dhiiga malee akka inni hin taane murteessee ture. Kanaaf kakuu moofaa keessatti lubooti dhiiga hoolaa baataniiti cubbuu ofii isaaniitiif cubbuu sabaa waggaa waggaadhaan fuula Waaqayyoo dura dhaabbatu turan. Egaan inni kun guutuu hin turre. Cubbuu isaaniif dhaabbatan iyyuu dhiiga hoolaa iyyuu abaatan iyyuu malee guutuu hin turre. Garuu Yesuus Kiristoos fannoo irratti dhiiga ofiisaa baachuudhaan kan ka'e waan guutuu tokko wanta xumurame tokko wanta ganaa irra deebi'amee yaalamu ituu hin taane wanta waggaan ta'u tokko ituu hin taane wanta yeroodhaa gara yerootti hojjetamu ituu hin taane si'a takkaadhaaf Yesuus Kiristoos dhiiga ofiisaatii baatee fuula Waaqayyoo dura dhaabbateeti Waaqaaf nama walitti araarsee hin xumurame jedhega. Kanaaf ergamaan Waaqayyoo yeroo dubbatu akkas jedha kana booddee aarsaan gatii cubbuutiif dhiyaatu hin jiru jedha. Maaliif Yesuus Kiristoostu aarfameeti billaa sanatti dirmeeti gaa xumura itti kenne waan ta'eef har'a jireenyi keenya jireenya xumuramaa keessa jiraataa jirra. Wanta ganaa hojjetamu wanta ganaa ta'u utuu hin taane obbolota koo xumurameera. Isa kanaaf hin xumurame jedhe. Inni lammaffaan immoo Yesuus ergama isaa raawwate wanta dhufeef raawwate. Waan dhufeef tokko ituu fiixaan hin baasin karaatti hambisuu waan itti fakkaateef seexanni gammachuu guddaa gammadee ture. Yesuus Kiristoos garuu nan raawwadhe nan godhe jedhe hin hojjete. Yesuus Kiristoos kan nami dadhabe kan biyyi lafaa dadhabe raajonni kan isaatti walgeeddaranii dadhabani lubooti kan isaan dadhabani wanti garaagaraa tooftaan garaagaraa raawwachuu kan dadhabe gaa Yesuus Kiristoos dhufeeti hojii fayyinaa fannoo irratti raawwachuu isaarraan kan ka'e xumura argate jedhe. Inni sadaffaan raajii kan dubbatame hin raawwatame. Waaqayyoo ergaa dubbate fayyisaan akka dhufu dubbate inni nama gargaaru akka dhufu dubbate akkuma jedhe Waaqayyo ituu hin sobin ituu hin dhiisin akkuma jedhe hin raawwate. Raajiinis hin raawwatame gatii cubbuuf kan bahamu gaa raawwateera har'a. Inni biraan immoo abbaa isaaf ulfina kennee raawwate Yesuus Kiristoos ulfina kenneefi Waaqayyoo. Kanaaf Yesuus Kiristoos fannoo irratti hin raawwatame jedhe kan inni dubbateefi isa kana dhagaa obboloota koo har'a
tariitii sagalee kana dhagaa kan jirtanii dubbiin keessan kan hin raawwatamne ganaa kan isinitti fakkaate irra isiniin jedha dubbiin keessan raawwateera dhimma keenya Yesuustu fannoo irratti xumure fannoo irratti xumuramaadha wanta afe tokko wanta ganaa hojjetamu tokko wanta ganaa ta'u tokko isinitti hin fakkaatini biyya lafaatti irra seexanni akkasitti fakkeessaa jira haa ta'uyyuu malee garuu Yesuus fannoo irratti akka nama abaarame fannifamuu isaarraan kan ka'e dhimma keenya raawwateera jireenya keenya raawwateera ulfinaan nu ga'eera wanti hundumtuu wanta raawwatamaadha obboleessa ko waaqayyo kanatti yoo amanne ilma waaqayyo isa du'aa ka'e kanatti yoo amanne gaa jireenya raawwatamu keessa jiraanna jireenya xumuramaa keessa jiraanna ganaa wanta hojjetamu miti yoo si dhukkubate dhukkubi kee raawwateera yoo rakkina qabdate rakkinni kee hin raawwata humni fannoo kuni jireenya kee keessatti wanta hin raawwatamne sitti fakkaate wanta seexanni akka hin raawwatamne godhe sitti mul'isu hundumaa jireenya fannoo kana yoo amante Yesuus Kiristoos kanatti sagalee waaqayyo kanatti yoo amante jireenyi kee raawwatame kan xumurame hin ta'a malee wanta ganaa hojjetamu miti isa kanaaf waaqayyoon hin kadhanna yaa waaqayyoo si galateeffanna maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u dhimma keenya kan raawwatte ba'aa keenya kan baatte du'a keenya kan duute salphina keenya kan salphatte nuyi dadhabnee nuyi saabii nuyi gochuu hin dandeenyeef saabii nu raawwachuu hin dandeenyeef ati iddoo keenya buutee yaa waaqayyo dhuftee salphina keenya salphatte du'a keenya duuteeti du'aa gara jireenyaatti nu dabarsite har'a nuyi du'a keessa hin jirru warri sitti amanani warri fannoo keetti amanani akkuma sagaleen kee jedhu fannifamuun Yesuus Kiristoos warra amananiif humna waaqayyoodha akkuma jedhu har'a sittiin amanna nuyi yaa waaqayyo humna keenya nuuf taateetta du'a keessaa gara jireenyaatti nu dabarsiteetta salphina keessaa gara ulfinaatti nu dabarsiteetta leeyyoo keessaa yaa waaqayyo gara waan gaariitti nu dabarsiteetta kanaaf maqaa Yesuus Kiristoosiin si galateeffanna hojii nuuf hojjetteef gargaarsa nu gargaarteef maqaa Yesuus Kiristoosiin si haa galatu ulfinni siif haa ta'u bara baraan ameen Tamira fayyinnu koo fayya kana fufe humna du'amo'e fayyisan koo mormitun koo hin qaana'e anaaf garuu jireenya naaf ta'e mormitun koo irraa ta'e anaaf garuu ifa isaan naaf ba'e egaa raawwatameera fayyinnu koo fayya kana fufe humna du'amo'e fayyisan koo mormitun koo hin qaana'e anaaf garuu jireenya naaf ta'e mormitun koo irraa ta'e anaaf garuu ifa isaan naaf ba'e. Kun reediyoo warra Wangeelaatii sagantaan keenyaa itti fufa. Meetirbaandii 19 yookaan immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti guyyaa sanbadduraa galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenya maqaansaa www.uoece.org jedhama. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti gidiraa sana hundumaa arguunsaa ilmaan namootaa gara mootummaa waaqayyootti fiduufi. Yesuus waa'ee mootummaa waaqayyootti galuu yeroo dubbate Maatiyos 18:2 irratti jecha akkana jedhu dubbate. An dhugumaanin isinitti hima deebitanii akka mucoolii ta'uudhaa yoo baattan mootummaa waaqayyootti matumaa hin galtani jecha jedhu dubbate. Egaa akkana taanaan mucoolii irraatii waan barannu waan baay'ee qabna jechuudha. Karaa gara biraa immoo ijoolleen keenya sodaa waaqayyoo beekanii akka isaan guddatan gochuun itti gaafatamummaansaa kan hunda keenyaati. Kanaaf iyyuu daa'immaniif sagantaaleen daa'immanii irratti xiyyeeffatan hanga haalli nu eeyyametti tamsaasa keenya keessaatii bakkiin kennamaaf. Faarfannaa kanaan gara sagantaa har'aatti ceena. Faarfannaa ittaanu kana kan nuuf faarfattu daa'imaa Mihirat Ittafaa jedhamtudha. Jaalala Yesuus Kiristoos fannoo irratti nutti agarsiise faarfatti. Maal jaalala akkasii?
Bilisummaa gara reediyoo warra wangeelaatti baga nagaan dhufte. Galatooma. Bilisummaa mee silas maqaa kee dubbattee dhaggeeffattoota keenya wajjin wal barteetta. Mee irra deebii umrii kee eessa akka jiraattu dubbadhuuti dhaggeeffattoota keenya wajjin wal barii kaammas. Bilisummaan jiramaa waggaa 10 magaalaa Norway Oslo keessatti dhalatee asumaan jiraata. Obbolota lamaan qaba Feenet Fikoolim akkasuma imma Faaraq abbaa keef haadha kee Taamiraatii fi Alamituu wajjin magaalaa Oslo keessa jiraatta. Kutaa meeqaffaa baratta Bilisummaa? Kutaa 5ffaan barata. Har'a gara reediyoo warra wangeelaatti dhaggeeffattootaaf ayyaana du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sababii gochuudhaan sagantaa addaa qabattee dhufteetta. Sirriidha miti? Maali sagantaati qabattee dhufte kun? Amma du'aaf ka'uu kan Yesuusin siniif dubbisa. Macaafa qulqulluu keessaati waa'ee seenaa du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nu dubbista. Baay'ee gaariidha, itti nuuf ufi. Maqaa gooftaa Yesuusin dubbisa awwaalcha duwwaaraa. Yesuus harka warra Yihudootaniitti qabamee reebamee arrabsamee salphatee fannifamee waraanamee dhiphana guddaa dhiphatee du'ee awwaalame. Dukka botonii isaa fi firoonni isaas baay'ee gadda mana isaaniitti galanii. Yesuus awwaalamee gaafa guyyaa 3ffaa sanbata guddaa ganama Maariyaam haadha Yesuus, Maariyaam ishee Magdaalaa, Yohaannaa fi dubartootni biraanis reeffa Yesuus urgooftuu dibuuraa fi gara awwaalchaa dhaqan. Yemmuu achi ga'anis waan baay'ee isaan naasisu argan. Innis dhagaa guddaa awwaalchaa ittiin cumee ture irra garagalee. Awwaalchas banamee arguu isaaniitti naasu guddaadhaanis wal ilaala. Awwaalcha keessa yemmuu seenanii reeffa Yesuus hin abani. Inni kun immoo caalummaa isaan naasisee waan goranii wal laalan. Maariyaam fiigdee gara Simooniif ergama isa tokko argitee waan argite kana hundumaa yemmuu isaaniitti himte. Isaanis dubbii kana adda baafachuu fi naasu guddaadhaan gara awwaalchaa fiigan. Bartuunni tokko Phexros dura ba'ee fiigee achi ga'ee garuu awwaalcha keessa lixuu waan sodaatee fi alumaa abate. Phexros garuu isa booddeedhaan fiigdee dhufee awwaalcha keessa yemmuu lixe kafanaa fi erbee mataa Yesuus irra ture du'aa arge malee Yesuus achi keessa hin jiru ture. Yohaannisis dhufee awwaalcha keessa yemmuu lixe kafanichaaf erbee du'aa arge malee Yesuus achi hin turre. Maariyaam gara awwaalcha bira dhaabattee awwaalcha keessa ilaaluu utuu boossu ergamoota Waaqayyoo 2 awwaalcha keessatti argite. Isaanis Maariyaam maaliif boossaa jedhanii gaafatanii. Isheenis gooftaa koo awwaala kana keessa na dura fu'aniiru. Eessatti akka isaan isa geessanis hin beeku jettee deebisteef. Utuma isaan wajjin haasaa jirtu gaafa garagaltuus Yesuusin argite. Yesuus maaliif akka isheen boossu ishee gaafate. Isheenis Yesuusin warra awwaalcha eegan seetee maaloo sitti fu'e addoo biraatti isa geesse yoo ta'e natti himi ittiin jette. Yesuus yemmuu Maariyaam jedhee ishee waame isheenis achumaan Yesuus ta'uusaa yemmuu barte reebuunii jettee isaa waamte. Kan jechuunis barsiisaa jechuudha.
Yesuusis waan argite kan akka isheen dhaqxe bartoota himtuuf isheetti himee Maariyaamis gammachuu guddaadhaan fiiga gara bartoota dhaqxe. Waan argite hunduma isaaniitti himtee misraachoonni du'a ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos amma har'aatti darbees amma deebi'uufaatti isaatti biyya lafaa guutummaatti in lallabama. Kottaa ilaala Yesuus du'a keera awwaalchaas duwwaa tafeera aangoon du'aa fi cubbuus cabeera. Ameen. Ameen. Baay'ee seenaa namatti toludha bilisummaa. Ammati afaan Oromoo akka gaariitti dubbistaa barumsa keettisatii cimaa qaxaleedha. Yeroo guddattu maal ta'uu barbaadda bilisummaa? Prime Minister biyya kottaa'uun barbaada. Maaliif Prime Minister biyya keetii ta'uu barbaadda? Firiidoomii akka biyya kana jiru Itoophiyaa keessatti jiraachisuun barbaade. Bilisummaa maqaan kee bilisummaadha. Bilisummaa biyya Noorwee keessa jiru biyya Itoophiyaa keessatti akka inni jiraatu barbaadda. Waaqayyo abjuu kee siif guutu. Mee daa'imman akka keetiitiif ergaa dabarsitu qabdaa bilisummaa? Ergaa lama qaba. Ergaa lama qabda. Inni tokkoffaan maali? Tokkoffaa barumsa keessanis jabaata. Lama sagalee waaqayyoo akka jiru ilmaaf abbaa keessanii abboomata. Abbooma. Akka sagalee waaqayyoo jedhutti abbaa keessanii fi haadha keessanii fi abboomamaa ergaa jedhu qabdaa. Inni gara biraan immoo barumsa keessanitti jabaadhaa ergaa jedhu qabda. Ergaa gurguddaadha. Daa'imman yookaan immoo ijoolleen amma si dhagaa jiran kun barumsa isaaniitti akka isaan jabaatan abbaaf haadha isaaniitti immoo akka sagalee waaqayyoo jedhutti akka isaan abboomamanii abdii qabna hin amannaa. Bilisummaa Addana Stuudiyoo Reediyoo Warra Wangeelaa keessatti argamtee waan qophii kanaa nu dhiyeessiteef maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddaan si galateeffadha. Galatoom. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rww@tevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa. Yookaanis karaa iimeeyila keenya radiowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin
hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin